Sagalee Waaqayyo Wangeelaa Maatiyoosii boqonnaa 3 irraa waliin ilaallee fannee kutaa sanaa irra deebiin waliin dubbifannaa. Boqonnaa 3 lakkoofsa 13. Yesuus yommus Yohaannis cuuphaan akka isa cuuphuuf Galiilaadhaa gara Yordaanositti isa bira dhufe. Yohaannis garuu siin cuuphamuun anaaf hin barbaachisaa, ati immoo cuuphamuuf gara koo dhuftaa jedhee jabeessee isa ittise. Yesuus garuu deebisee Waaqayyoon duratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuun nuuf hin ta'u, amma ana ittisuu dhiisi jedheen. Kana irratti Yohaannis isa ittisuu dhiise. Filiphisiis boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irraa kaaseen dubbisa galgala kana kutaa kana mata duree ganamaa irratti waliin ilaallaa. Gad of deebisuudhaan warra kaan ofirra caalchisaa lakkaa'a malee yaada ofittummaatiin yookiis of dhiibuudhaan waan tokko illee hin hojjetina. Keessaa adduma addaan waan warra kaanitti tolus immoo haa ilaalu malee waan isatti tolu duwwaan ilaalin. Yaada garaa Yesuus Kiristoos qaba ture qabaadhaa. Inni bifa waaqayyummaatiin utuma jiru ulfina waaqayyummaa isaa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti lakkoofne. Inni ulfina sana gadhiisee akka waan tokkotti hin galleetti of godhe. Bifa garmummaan fudhate. Fakkaatti namummaan hin dhalate. Waan hundumaanis nama ta'ee argamee jedha. Wanti inni tokko nu sitti daqiiqaama waan ta'e sitti ganama gadi jedhee ollu qabe. Mata duree irratti dubbataa turre ganama waan gabaabduu dubbadheen ture. Baay'ee beekuun baay'ee hubachuu jechuun baay'ee kilaasii taa'u miti. Amanaa qajeelaadha, amanaa sirriidha jechuun baay'ee waldaatti deddeebi'aadha jechuu miti. Yeroo hundumaa akka Kiristoos fakkaanne taanaan sa'aatii 24 guutuu waldaa kee yoo ta'e kan qabu. Torban guutuu halkan 40 guyyaa 40 yoo tsoomiidhaan kadhanne kan qabu. Kallattiin keenya kallattii Waaqayyo miti taanaan. Kallattii namarra buunee Waaqayyo wajjin waldaa keessa irra yoo ta'e kan qabu. Kanaaf gadi jedhee ollu qabee isa jedhu irratti waan tokkittiin isinitti hima tokko. Inni gad jedhe Waaqayyo akka ta'e dursa beeknaan lallabni kun dafee isinii gala. Inni gad jedhee ollu qabe Yesuus Kiristoos ta'uusaa beeknaan wanti dubbachuuf jedhu dafee isiniif. Waan macaafni qulqulluun dubbatu kun bifa isinitti hin gala. Gad jedhee ollu qabe jechuun namni baay'een si bira darbeera. Yaa baay'een si bira darbeera. Goddanyaa baay'een haala kee ilaalee dhiisee sokke. Maatiin kee haala keessa jirtu ilaalanii nama hin taatu kun jedhee dhiisee darban. Goddanyaan ati hiriyaan ati waggaa 2-3 bira wajjin jiraattu jaallattuun jibbituun namni jijjiiramaadha beekamaadha. Nama jechuun waan bakkee kana keessa gaararraa kan jedhamtu kun jirti. Gaararraa beektu? Mee warri gaararraa beektan? Waan diimaatti qabda hin diimatti. Adiitti qabna hin addaatti. Gurraachatti qabna hin gurraachofti. Gaararraa waan bira jirtu fakkaata. Nama jechuun akka gaararraatti geeddaramaadha namni jijjiirama mallisaa. Namni gaafa rakkinaa si biran dhaabadha jedhee guyyaa ati rakkachuu dhiifte xinnooma tokkotti daandii rakkinaatti seentu si dhiisee baduu danda'a. Namni iddootti kuftee gad jedhee si kaasu hin jiru. Iddootti barnoota dhabuun tajaajila dhabuun haala kamiin haa ta'u iddootti humna dhabdeetti kuftee tolee namni gadi iddootti jirtu kanatti gadi sii bu'ee lafaa si kaasu hin jiru. Lafa namni dadhabeetti lafa namni humna hin qabneetti lafa haalli dukkanaa ta'etti dukkana ulfaata callama ishee dhamu keessatti gadi bu'ee lafaa kan nama kaasu Yesuus malee hin jiru. Kanaaf isa dubbata galgala kana. Inni gadi bu'ee kun otoo ol sin kaasin hin deebi'u. Galgala kana hafuurri qulqulluun amma gadi bu'u kun ayyaanni amma si dhufu kun otoo sin kaasin ol hin deebi'u. Laashee kana jiru. Otoo dhimma kee hin sirreessin, otoo haala kee hin sirreessin, otoo tajaajila kee hin sirreessin tasuma ol hin deebi'u. Wayi dubbadhu fakkeenya wayi hojjedhaati see tokko sin rakkisa. Kana achi naa buttu amma immoo achi naa buttu akka. Wayin sirriitti hima. Turuutti na dhaggeeffadha. Asoodha deebina. Utuu namna kottu bireetumtu naa dabalan. Baranii waan nama yaadu kana yeroo kootii 2 qabu 3 qabu uffata yeroo hundumaa jijjiiradhu gwaddanyoonni koo hiriyoonni koo 1 2 3 saawol namni na dawwalu saawol namni na faana olu saawol. Yoo barbaade ganama uffata tokko uffadhee waaree booda uffata kan biraa uffadha. Barbaade jira kana waamiin gaabbazaan. Yoo isaan barbaadan xibsii bitee fi yoo isaan barbaadan qurxii mursiisee yoo isaan barbaadan firaafiree kana nyaachise fataa godheen galchi. Mana geesseettaan naan jiru. Goddanyo tokko fakkeenya dubbataa jiraaf. Galteetta akkam naan jiru. Sababa maaliitiif nan nyaachise. Dhugumaan isin waan kana naa hubadhaa turuutti laa. Sababan qabuuf
sababa borsaan koo jiruuf sababa kiisiin koo kuwaa qabuu fi otuun hin dawwalanii na gaafatu akkama abbi har'a maanniin baddee'u eessatti baddee har'a immoo hin jirtu naan jedhu 2-3 olan qaba fakkeenyaan fudha xinnoom acheessi qaba xinnoomatti haalli nama waan ta'eef haalli wayina mudatteen sadarkaa kanarraa iddoon sila ture gadi bu'e afaan gadi bu'u gooddanyoo tokko keessaa tokkotu deema kai iddoo kee naa hubadhaa eewu namni waan kun sii galaa inni kun inaari sababni isaa isan xibsii lama bitutu sadarkaan koo xiqqoo gadi bu'e guyyaatti xibsii tokkotti gadi gale xibsiin lama waan dhibeef sokkennisu akka koo duraan gaabbazu dadhabe maaliif yookiin waama ta'e ta'a obooyi ilaa ergaan kun ergaa nama 28ti laa dhugaa waaqa jiraataati calmari yaadanna dhaggeeffadhaas warri kun lamaan amma ta'e jira hoo jedhaniiti isa caalu bara booddanyoonni koo isaan caalu muraasa sadarkaan koo xiqqooma gadi buunan sokkan inni tokkicha bu'e nama baay'ee sokke xiqqoo ta'uu dideennan maa akka isaa durii miti jedhee narkaa nyaatee naamachuudhaaf sokke annamnaan naamatu namni nyaachiftu gaafa darkarraa dhabdu hamannaa keetti deebi'a si'amachuutti deebi'a maaliin nu jiru jawwee qaba jawwee isa guddaa sana du'eennaanii qabeenyi isaa harkaa sokkee jira nama dhalatee jaan jawwee argeen beenne jireenyumti xiqqoomatti diriiree gadi buunaan jawwee jalaa du'edha jawween jalaa du'e jiru haaluma sii ta'u darka galqabsii kadhaan inuma sii ta'u malee jawwee maalii argitee humbetu barbaaddee hun argine to'aa dhokko jireenya sii ta'u tokko edeen isatti gadi buute ol si deebiseen hiriyoota kee gaabbisiisa edhees ani magana warri kun lamaan isaan dabalatee namoonni tokko hafaniiru sababa maaliitiif of edhamiin fooyya'uu danda'a deebi'uu danda'a jedhanii tuma ilaalanii ta'uu didaa gadin beemas namni gurbaan kun sirrii miti haalli isaa akka durii miti beektu ati eeyutu isan harkaa nyaate lasoo harkaa nyaate takkeedha beektu nama lama dhagaa namni guyyaa gaarii dabarse yaadu gaafa haalli kee ta'uu didu guyyaa sanaa kaase hamaaf hamtuutti si geeddara hamaanis si darbe hin jiru guyyaa birrii dhabde kaafte abaaramaan si darbe hin jiru nama biratti waaqayyo biratti dadhabaa tokkoffaadha yoo wayi galaaf hin jiru jechuudha dadhuma dadhabaa kanatti nama biratti zeeroorra yoo jiraattu waaqa biratti tokkoffaadha ergaa ka dubbatta nama biratti dadhabaa yoo hin fakkaadhe yoo dhime zeeroo yoo hin ta'e yoo waaqayyoo ko biratti dhime an tokkoffaadha nama bira jiru itti bu'iti ati tokkoffaadha jedhin ija si ilaale jedhu zeeroo yoo fakkaatte iyyuu nama homaa hin qabne yoo fakkaatte iyyuu achitti tokkoffaadhaati jedhan tokkoffaan gadi buukee argan arraboodha raajirraa jedhimma keessarratti ol deebite sadarkaa keessa ol deebi'a na dhaggeeffadhaa turu haalli koo ta'uu deennaan warri sun guungumaa sokkan bu'aa iddoo keetti deebi'a ergaa qoonfita fakkeenya mooti qobaatti nafi fannin guyyaatti lama geeddara tokkotti deebi'e danyoonni dur 20-30 naa dawwalan hin jiran qobaan ta'e waaqayyo jireenya koo kana hin geeddartamu akkasumatti na dhiifte dura nama baay'ee na duukaa ture dura baay'een qabas hiriyoonni koo danuudha amma garuu sababa hojii dhabeef sababa harka koo duwwaa ta'eef maatiin koo na jibbanii qobaa koon jira yoo na dhiifte jireenya kanarra du'an filadha ofii naasa'aa deemu qubaa naasa'aa deemu gabaa keessa karaarra harkaan haasa'an deema karaarra sababa qobummaa kootii fi diina baay'een natti taphate qobaa ta'u qofira dhabuu qobbirri dhabuu qofii goddanyoota baay'een dhabe jechaa utuun ofii naasa'aa deemu hedhe ergamaa waaqayyoo natti ba'a mucaa koo jireenya kee nan deebisa koo jireenya kee deebisee ni jaara gaafannaan jedhu sagalee kana dhaga'eetan gagammadaan iddoo moko silaattan deebi'a gaafa sagalee dhaga'aniif deebiin waliin gaa waan ta'eef takka tutturuun jira sagalee kana dhaga'een deebi'a waan suni sagaleen gammachuun ergamaa waaqa irraa dhaga'e sun akka jalqaba gammade sanas ta'uu didee tuttura maal yaa waaqayyo nati jette hamma yoomittan qobaa koo ta'a ergaas dhaga'eera sagalee sirraa dhaga'e hamma yoomittan qobaa koo jiraadha hamma yoomittan beelaa jireenya koo yoomnaa deebifta ergamaamti jalqabaa sun kataf edee achas ba'a mucaa koo har'a isa dhumaa jireenya kee deebisa nama 29 farraa jiraa jaayirama isati haasa'aa jirtu kana jireenya kee toorattan deebisa gaa isa dhumaa ergamaan kun gaafa dhufi akkas jedhu kottu gaafa dhufi akkas jedhu haasaadhaa fi
ergaa duwwaa godhee hin deebine. Jireenyi kee as ture jeen nama baay'een natti. Dura goddanyoota baay'ee hiriyoota baay'een qaban ture. Akkasiin turre. Carraadhumatu asitti ganna buusee dheen ergama waaqootti dubbadha akkuma namaatti ani taasaa. Jireenya kee kufe kana nan deebisa. Galata tokko galateeffadhaa sirra dhaabadheen. Yaa Waaqayyo. Gadi buuftas ol kaaftas. Ati hin cabsita hin fayyiftas hin madeessita hin wal'aantas. Lafan du'a eeggachaa jirutti iddoon of ajjeesuu jedhetti lafan baduuf jedhetti jireenya koo tokkottee ol deebisuu jalqabde. Yaa Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u jedhee yeroo galate mucaa koo kana duwwaa miti masqal kooliiti. Balaw ergaa wayii dhufe ammas. Nama keessatti bishaate nama 29 irra deebi'a. Sadarkaadhaan jireenya kee awwaalame. Sadarkaadhaan jireenya kee gadi ta'e. Jireenya sirka bar sadarkaa Akkoodeensi deebisa. Akkoodeensi deebisa. Akkoodeensi ijaara. Akkoodeensi dhaaba. Deebi'e. Namoonni duraa birriin harkaa dhabanii uffati koo akka du'aa ta'uu badanii sokkan. Beektaa jawwicha geeddaree bofa sana dhagee bite. Akki bofa mitiin noo. Kudhaama jira kudhaama bara. Samiirraa jireenya isaa urgeesse. Isa samiirraa jireenya ishee sirreesse. Jireenyi kee alana akka inni tol ka'u biyyi lafaa harka keessaan qabu Yesuustu si kaasala. Biyyi lafaa harka keessaan qabu alana ka'umsi kenna alanaana si kaasa jireessa. Harka kee abootu baduunaan kaa jareeyyate. Dabali raajee. Isa dhumaa. Harka kee bal'isa jee lamaasaa diirsi. Ilaa ibidda sittiin kaatu. Ila ibidda tittinkaat, ila humna tittinkaat, ila ergaa tittinkaat, ila jabina tittinkaat, sirraa tajaajila. Deebi'aa kaa warramma gaafa jireenyi koo tokko deebi'u dhiifama akkasiin seena silaa naami jechuun ideensa gate malee si bilbiluu yaadaan ture. Gaafa jireenyi kee deebi'u fira kee baay'ata. Si bilbiluufan ture silaanoo. Haaduma naam jechuu deennaa hin bade lakki waan boorsaa dhaabitteef waan boorsaan koo duwwaa ta'eef baddanii hanniifama sinii godheera. Har'aa kaafne jireenyi keenya tokko. Nama baay'eetu uggum jedha akkeetti dhufee dhiifama si gaafata. Dingata isa si arrabseef deebi'ee dhiifama siin jedha. Sababni isaa kan gassi buuse Waaqayyoodhaa kan si kaasisisuma. Sababni isaa kan cufes Waaqayyoodhaa kan banusisuma. Uba kee akkas gadmee akkas godhiiti kan cufes Waaqayyoodhaa jedhe. Kan banusisuma jedhime. Hin banas hin cufas hin banas jedhi dabali. Karaan jiraan jedhe. Sabichi mallan lafaaraan baay'ee wayi. Si wajjin kan gadi bu'een yeroo firri gale kan dhufeen yeroo goddanyaa si gati kan dhufeen yeroo atiif abbaan bilbila sirratti dhufan kan dhufeen jireenya kee ol kaasuu hin danda'in ol kaaseera mul'ata kee ol kaaseera jireenya kee bade ol kaaseera maqaa Yesuus. Inni gadi jedhee isa ol qabeedha. Namni akka koo jira inni isa gadi jedhee ol qabeedha. Yesuus biyya lafaa kana kan inni dhufeef si hojjechiifachuuf otoo hin taane siif hojjechuudhaaf dhufe. Takkaadhuma otuu si hojjechiifachuu dhufe ta'e suufii isaa akka addunyaa kanaatti tokkoffaadhaan dhufe Yesuus biyya lafaa. Suufii akka addunyaatti tokkoffaa uffatee dhufe. Hojjechiifachuu dhufe tuu ta'e uffati hojjetaan uffatuuf uffata hojjechiisaan uffatu tokko miti. Abaluu hojii ajaju hojjechiisaan yeroo kulfii akka gochaa deema suufii uffatee jechaa deemi deemsisaa addoo. Jechaa dhufe hojjechiisaan. Hojjetaanoo uffata bututtuu uffata ciccitaa uffateeti ichaa dhufa gadoof deebisee beekumsatuu qabu calluma jedhee inni Yesuusiif saaduqootaaf fariisotaaf calluma jedhee hojjechuu dhufe kaa wayyoo har'a dhimmi kee hojjetameera. Akka kee akkas godhi dhimmi koo sadumaa hojjetameera.